Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru qophii addaa tamsaasa kallattii keenya guyyaa har'aan dhimmoonni nuyi irratti fuulleffachuuf jirru dhimma dhaabbata tokkooti. Dhaabbata kana waliin wayitaa wal isin barsiisnu namoota laman iddoo kanatti qabadhee dhiyaadhe. Namoonni kun immoo dhimma kanarratti kaayyoon hundeeffama dhaabbata kanaa maalii, erga hundeeffamee hojiiwwan akkamii hojjechaa ture, gara fuulduraattoo maal hojjechuuf jira isa jedhu irratti ibsa bal'oo nuuf kennu. Maarreen isinis nu waliin turaa jenna. Tarii waa'ee dhaabbata kanaa maali jechuun keessan waan oolu miti waan ta'eef du.a global network kan jedhamu mee isa dura gara beeksisa tokko totoon jeen keessummoonni keenya eenyummaa isaanii isin barsiisu, isa boodammoo beeksisa tokko dhageenya. Mee isin irraa eegalu pirezidaantii waldaa kanaatillee waan ta'eef maqaa keessan daawwattoota keenyatti nuuf himaa. Galatooma dura OMN hiree tana bareedduu nu kannee akka gartee if hubachiifnu akka if dubbannu nu godhuun galata guddaa isinii qabna. Maqaan kiyya Abdulwaasii Ahmed Raabsaati jedhama. Pirezidaantii yookiin ammoo dura ta'a du.a global networkiti. Ayyee tole maqaan kiyya Master Hassan Abdul Qadirii qorataa seenaa du.a'ti. Ayyeen daawwattoota keenya egaa keessummoonni keenya eenyummaa isaanii isinitti himaniiru. Egaan turtii waliin taasisuun barnoota guddaa irraa akka argattan abdii goona. Isa dura garuu mee beeksisa tokko isin daawwachiisna. Beeksisa kana walumaan haa daawwannu. Jiraattoota magaalaa lakkuu Oromiyaa xiqqoo baga gammaddan. du.a global network jijjiirama saffisaa biyya keenya keessa uumamaa jiru ilaalchisee sagantaan marii barnootaatii fi boortii isiniif qophaa'eeti jira. Sagantaa kanarratti hayyootiin Oromoon qabdu babbeekamoon kan akka Profeesar Maadii Hamid Muudee miidhaa Oromiyaa baay'ee irratti kan deemaa jiruuf gaheen hawaasa keenyaa maal akka ta'uu qabu nuuf eera. Jijjiirama argamaa jiru wajjin wal qabatee egereen du.a'dhaa maal ta'uu akka qabu Master Hassan Abdul Qadiriinis nuuf dhiyaata. Tokkummaan humna. Tanaafuu akkaataa caaseeffamaa hawaasni tokko itti ijaaramuuf tarsiimoon masakamee ittiin wal faana deemus ilaalchisee Profeesar Usmaayil Abdullaahidhaa barnoota barbaachisoo ta'ee uummataaf ni dabarsa. Baabbilee fi cinaaksa irratti ammoo Profeesar Maadii waliin Sheekh Abduu Sabuur Usmaayil ibsa bal'aa ta'e nuuf kenna. Sagantaa kanarratti Maadii Mahammad, Dr. Ifraa Aliidhaatii fi Naasir Sheekh Muusaa akkasumas hayyoonni hedduun ni argaman. Maal kana qofa bashannanninis bashi. Artistoonni babbeekamoon kan akka Muktaar Adeeroo, Elemoo Abdushakur, Zaayirii fi Majidee Arba'iin dabalatee hangafa artistoota abbaa aartii Oromoodhaa Dooktara kabajaa artist Ali Shabboonis qaama sagantaa keenyaa keessaa tokko. du.a global network akka itti fufinsaan jabaatuuf sagantaan abbootiirraa gara dargaggootaatti dabarsuu ni raawwatama. Dargaggoon heegaree biyyaati. Dargaggoon utubaa biyyaati. Yaada haaraa fi humniti haareenii dargaggoo waan ta'eef dargaggoo if duraansinee isaan cinaa dhaabbachuun ni barbaanna jira. Sheekh Abdul Waasii Raabsaa pirezidaantiin du.a global network. Koreen hoggansa sagantaa tanaa Sheekh Abdul Waasii Raabsaatii fi Ustaad Kamaal Mahammad. Afooshaaleen Oromoo magaalaa lakkuu jiraattan hundi wal mari'annee wal haa hubannu nurraa nafinaa isiniin ja'an. du.a global network Oogustii 11 wal harkaan teenya Augsburg Yuunivarsiitiidhaatti haa ta'u. Gatiin seensaa bilaashi. Firaa fi aaliidhaan koottaa wanti hundinuu bashi. du.a global network. Ayyeen daawwattoota keenya egaa akkuma beeksisa armaan olii irratti dhageessanii dhimmi nu irratti fuulleffannoos kanuma isin dhageessan ta'a. Maarreen egaa qophicha keessummeessuun kan si waliin jiru an itichaa guddataati. Gama teknikaan Fuad Siraajis nu waliin jira. Keessummoonni keenya lamaanis jalqaba irratti eenyummaa isaanii isin beeksaniiru. Mee isin irraa haa eegallu mee waa'ee du.a global network kanarratti qabxiilee hedduu kaastanii tooma beeksisa keessan keessatti mee guutummaatti qophiin kun eessatti qophaa'a, yoom qophaa'a, qophii kana faarrattoo eewfaatus qooda fudhata isa kana mee nutti himtuu laata? Qophiin kun bakki itti qophaa'u Augsburg University 2211 Riverside Avenue akkuma gartee ono iskiriin irratti gartan kana qooda kanaas namni fudhatu as keessatti Profeesar Mahdii Hamidii fi ammallee
علي شبو بروفيسور اسماعيل عبد الله ماستر حسن دكتور إفراح ناصر شيخة أما اللي مهدي قرتي محمد حيوت جيران هنداو خمقا دوين في خمقان دوين هندا هدوت جرا ما وردي جرا أكا ماستر حسن كان حيولي بكيو جرتو كان ولي كابنيتي برنامج هرا جيسوف قوبي جرا جتشودا haa ta'u meegaa qophiin keessan hagayyaa 11 bara 2018 sanbata xiqqaa yookiis guyyaa sabtii akka gaggeessitan mee kallattiidhaan maaster Hasan yeroo baay'ee namoonni kun yogguu harka akkas gootu beeku akkasuma immoo seenaa Oromoo himtu si beeku mee guutummaatti kaayyoon hundeeffama keessanii yookiis ergama hundeeffama du.a global networkii kun maal ture yoomis hundooftani? yaa gaafii bareedaa gaafatte hundeeffamni du.a global network dheeraadha. Ganna 20 ol umrii qaba garuu eega maqaa kana fudhate dirqama maqaa urjii bakkalchaa qabaachaa ture eega maqaa du.a global network jedhu fudhate ganna 7 ta'ee jira barana waggaa 7ffaa isaa ayyaaneffataa jechuudha kaayyoonsaa ilmaan biyyaa idil addunyaatti jiran akka wal quba qabaatan godhuudha namni wal quba qabu biyya isaatiif tumsa ta'uu danda'a gandarraa dhufeefis tumsa ta'uu danda'a akkuma biyyattiitti illee tumsa waliif ta'uu danda'a waan jiruun Oromoo tana walitti deebisuudha jechuudha sagantaansaa. Meegaa kaayyoo hundeeffama keessanii kaastaniittu maaliif maqaa kana jechuun du.a global network ittanii moggaastame? yaa bareedaa kun maqaan wanti du.a global network itti ta'e maqaan du.a jedhu kun maqaa hacuuccama jabaan irratti godhame maqaa ukkaanfamuudhaaf yaaliin godhame lafti tun lafa qarooma biyyattii Itoophiyaa guutuudhaaf taateedha. Itoophiyaa guutuudhaaf lafa qaroomaati lafa daldalaati. Keessummoonni biyyoota adda addaa du.a keessa qubachaa turan qaroomni biyyattii guutuutti du.a irraa roga aartiitiin fudhattu roga siyaasaatiin fudhattu diinagdeen fudhattu hundaanuu du.a irraa ka'a. So maqaan kuni lafa Oromoo taatee lafti tun lafa miidhaa irra geesse waan taateef yaadannoo maqaa kana goone malee addatti du.a qofa irratti hojjetaa jechuu miti akka maqaa irra mul'atu kanaa miti Oromoo hundaaf hojjeta garuu lafa quuqama qabdu lafa seenaa waan taateef maqaa kana moggaafne. haa ta'u maal jettan waan dabaltan yoo qabaattan? wanni toon dabalee jiraate du.a global networkii kana isoo hin jaarre turiinsa amata 20 ol biyya kana keessa jirra sanbata xiqqaa sabtii hoggayyuu waliin dhufneeti namni gartee dalagaarraa akkasii waliin dhufnee waliin bohaarra ijoolleen biyyaa kanumaafuu turiinsa keessa yaadneeti maaliif ijoollee biyya adda addaa jirtu Awustiraaliyaa jirtu Kanadaa jirtu US keessa ijoollee biyyaa ta'u hojii dhalannee hojii guddanne hayyuulee doktora ta'anii piroofeesara hedduutu jira ummata kana Middle East jee South Africa jee bakkayyuu jara kana maaliif walitti qabnee bu'aa takka gartee biyya teenyaafis nulleen gartee akka gartee namna wal jala deemeetu lubbuu isaatii fi biyyaafillee waan takka godhuu danda'a akkanatti haa walitti qabnu jennee har'aan tana hoggaa torbaffaa keenya waan kana guddisuun waan kana keessatti egaa hayyuuleen gartee seenaa akka gaarii beekan beekumsaanii waa hundi dalagama hayyuulee akka hunoo maaster Hasanii fi akka maqaa isinii dhoone san hunda walitti qabuudhaan akkasitti ol deemaa as ga'e jechuudha. Mee turtii waggoota 20 ol akka lakkoofsisan kan isin dubbachaatti jirtan mee turtii waggaa 20 ol jechuun umurii dargaggeessa tokkooti jechuun umurii maharra kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti qeerroof qarree jennee sirnichayyuu hundeedhaan raasanii hunkuteessanidha sabateef waggoota 27tti hojiiwwan akkam akkamii hojjettan tarii kan daawwattoota keenyatti himtani? Hojii waa hedduudha hojjannee waan gartee Oromoo rarra'us waan saba keenya irratti rarra'u hanga irra dura nama gartee biyyarraa dhufu hundaa'u nama gartee mootummaa keessa jirus haa ta'u nama gartee beekamaa hunda asitti welcome godhuudhaan misaalaaf waa hedduutu dalagame ta'a amma dalagamtu keessaa yoo ilaalte Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaa fi hayyuuleen adda addaa waggaa biyya keessa dhufan kana hundaa'u waan gartee biyya tana keessattis beekumsaan gartee community serve godhuudhaan beekamneef jecha sani keessatti illee koordineeta godhuudhaan gartee koomitee keessatti gartee nama qooda guddaa fudhatee irraa jechuudha. Waa hedduu dalaynagaa waan takka haala jennee himuu dandeenyuumi hoggayyuu ol deemaa deemu jirra sadarkaa kanarra jirra jechuudha.
Mee dhimma kanarratti tarii Mr. Hassan jechuun akkaataa wantoota raawwachaa turan nuuf himaniiru isaan. Tarii egaa erga biyya kana dhuftee nama dhiyoo taatu seenaa qoratta, seenaa simta sabateef maal qoratte hojiiwwan akkamii raawwate dirree dhawaa Global Networking kun? Yaa dirree dhawaa Global Networking hanqaan qoradhee qabutti biyyatti hawaasa gargaaraa akka jiru waan qaba. Namoota dadhaboo ta'an warra biyyaa akka asii tumsa walii ta'anii biyyatti deeggaruu turan qubaan qaba. Asitti illee hawaasa walitti ijaaranii hayyoonni akka Profeesar Ismaa'il Abdullaahii faan deddeebi'anii akka dhufanii hawaasa kana barsiisan godhuu irrattis gahee guddaa akka taphachaa turan qoradheetiin jira. Mee egaa guutummaatti dirree dhawaa Global Network kan jennu kuni kaayyoo dhimma gammachuus ta'e gaddaa haaluma wal fakkaatuun immoo bakkee dhaloota keenyaa seenaan beekna waan ta'eef seenaa keessatti dagachuu hin qabnu kan jedhuun akka hundeeffamtani. Mee hundeeffamuu keessan kana faana wal qabatee tarii dhaabbileen biroo kana fakkaatan hundaa'uudhaan waan tokko tokko akka gumaachaniif dhaamsa maalii qabdu mee hundaa'uun bu'aa maalii qabaata isiniif? Yaa bareeda akkaataa gaafii seetirraa hubadheetti yoo taate dhaabbileen takka jaarmeenii adda addaa hajaarame hundinuu yeroo hunda Oromoodhaaf jaaramuutu gaarii. Oromoo waa jaara malee waliin diigu akka seenaattis aadaa waa diiguun qaba, aadaa waa jaaruu qaba Oromoon. Garuu aadaa hanbarraa nu dhufeetu diigumsa fiduu jalqabe. Arrammoo Oromoon if baree wal jaaruu eegale. Quba kan akka walitti aanuun hiitaa itti Oromoon. Kanaaf kan walitti niitu akka walitti aanuun hidhanii jedhanii namni akka walitti aanuun jaaramuun san hegeree Oromiyaa guutuu jaaruuf, hegeree Itoophiyaa jaaruuf, hegeree Afriikatti ol baasuuf jalarraa waan eegaluuf jaaramuun san gaariidha. Qophii tana wanni qopheessuuf barbaachiseefu haayoo Global Network irraa fudhatte jaaramoota kana waliif fidanii akka biyyaatti tumsa maal godhuu dandeenya walitti dhufnee walaa hubannuudha. Wal hubannee namni wal hubate ifiifis fayyadamuu ta'uu danda'a, hawaasaas fayyaduu danda'a waan jirurraa waa'ee ijaaramuu kanarratti ejjennoo cimaa qaba jechuudha. Mee gara keessanitti hin deebi'a egaa isin sagantaan keessan guyyaa fuuldura keenyaa sanbata xiqqaa yookiis guyyaa sabtii yookiis saatardee asitti akka gaggeessitanidha. Qophii kanarratti immoo keessummoota garagaraadha kan isin qabattanii dhiyaattan. Tarii dhimma kana faana wal qabsiistanii waamicha addaa yookiis ergaa addaa yoo qabaattan hiree isiniif haa kennu sheeka. Nuti gaariidha wanni itti jirru kun maal ja'a don't judge a book by its cover ja'a. Buuka tokko yoo keessa seentee qaraatee waan inni ta'e la beeyte malee akkanuma buuka kana laaluudhaan akkana jechuu hin dandeessu. Nuti abbootiin abaabooleen teenya hundi waan Oromoo kanarratti qabsooti dabarsite jechuudha. Wanni kun DNA keessa jira jechuudha waan Oromoo kun. Kanaafuu waan saniitu nu kaasee Oromummaadhaan gartee akkaataa qabsoo godhuu dandeenyu hayyuulee yaabnee nama hunda afeerree jirra ammallee namni gartee nu arku nu dhagayu kun bakka jiru gartee qooda akka nurraa furatu akka qooda furatan habajaadhaan afeerraa goona OML illee hodduu gartee waan hiree tana nu kaddeef ammallee irra deebi'ee isin galatoomsadha jechuudha. Mee gara keetti dhufaa kallattiidhaan yoo fudhannee dhimmoota kanarratti namoonni hirmaachuu akka qabani kan isin waamicha dhiyeessaatti jirtan tarii dhimma kanarratti dhaamsa addaa yoo qabaatte siifillee hiriyaa kennume. Yaa waltajjii kanarratti hawaasa barsiisuudha kaayoon tokko. Hawaasni akka baratu amma fakkeenyaaf waan haala naannoo irra deemu jiru jijjiirama biyya teenya irra deemaa jiruu fi miidhaa biyya teenya irra deemaa jiru waa lamaatu wal faana deemaa jira. Gama tokkoon ajjechaan nurraan dhaabbanne sigaltee buqqeensi hawaasaa nurraan dhaabbanne hawaasni keenya buqqa'u jira, reebamu jira, ajjeefamu jira. Gama tokkoon immoo mootummaan nama nyaataan sirni wayyaanee jijjiiramee cehumsii bareedaan godhamaa jira. So kanarratti hawaasni keenya haala kamiin hirmaachuu qaba, haala kamiin if baraaruu qaba, deebi'ee jijjiirama dhufu jiru kanattis hirmaannaa akkam godhuu qaba, haala kamiin fayyadamuu qaba waan jirurraa hayyoottan waan kanarra qorannaa gaggeessan afeerree hawaasa keenya barsiisuudha jechuudha sagantaan. Meegaa guutummaatti isin iddoo kanatti walitti qabamtanii waamicha akkasii dhiyeessaatti jirtu. Mee guutummaatti immoo yoo fudhanne biyyittii sana yoo fudhanne biyyi sun naannolee saglanii fi magaalota bulchiinsaa lama kan isheen qabdu, bulchiinsa magaalaa lama kan isheen qabdu. Inni kunis magaalaa Finfinneedhaaf magaalaa Dirree Dhawaati. Dirree Dhawaan yeroo ammaa kanatti haalli isheen keessa jirtu yoo nuuf himtan maal fakkaatti? Gama daangaa kaasteetta dhiibbaan akka jiru haalli jiruuf jireenya hawaasa magaalaa sana keessaa maal fakkaata? Pointii bareedaa kaaftee magaalaan Dirree Dhawaa tuni haadha qarooma biyyattii Itoophiyaa walii galaati. Barnoota akaadamii ammayyaa Dirree Dhawaa irratti dura jalqabee warshaan daakuu mokoroonii fi kana tolchuu asii Dirree Dhawaatti eegalee maxxansa gaazexaa kan maxxansuus faabrikaan jalqaba akka Itoophiyaatti hin baana beek Dirree Dhawaa irraa jalqabee waa hedduu kaasuu dandeenya qaroomni industiriin Dirree Dhawaa irraa jalqabee akka Itoophiyaatti
arrammoo diree dhaawwan boodatti hafti magaalonni akka Adaamaa Baahardar fakkaatonni kun isii booda dhufanii eessa jiran diree dhaawwan bakka sanatti maali kun yoo jenne hawaasa biyya san irratti miidhaa gaggeeffame jechuun bulchiinsa sirna dabareen. Kana jechuun hawaasni keenya fakkeenyaaf yeroo ammatti diinagdeedhaan hedduu miidhamee jira. Diinagdeedhaan hedduu miidhamee jira. Dur hawaasni keenya gartee kotorbaandii ni daldalaa sanbira kutee ammas jimaas ta'uu kuduraas ta'uu ergachaa ture karaa biyya ollaatis participation qaba jechuudha. Amma immoo kotorbaandii yeroo cufamte sila biyya takka kotorbaandii yeroo cufan carraan biraa biyya keessa banamuu mali. Warshaalee adda addaa dhaabuu mali. Diree dhaawwan bikkitti dhaabbattee teknooloojii irratti industiriidha. Warshaa kotonii ture, huccuu tolchuu, warshaa nooraa ture, warshaa paastaa ture. Warshaaleen kun ni saamame bulchiinsa kanatti. Warshaaleen biyya keessaa kan namni ittiin hojjetee jiraachisu kun cufameeti kotorbaandiinis cufame. Wanni daldalaa guutumatti cufame jechuudha. Ikoonoomikaalii hawaasa kana gabbuusan jechuudha. Sigaltee silaa bakka buusuun malan kotorbaandii yoo cufame teknooloojiin biyya keessaa kun industiriin guddachuu mali. Garuu industiriirra wanni godhame hin jiru. Mootummaa kanaan wanni baname hin jiru. Ka duraan jiruutu bade. Lammada karaa qotee bulaa keenyaa wajji baadiyyaa diree dhaawwan baadiyyaalee qabdi magaalaa qofaa miti. Baadiyyaa 38 jalaa qabdi. Baadiyyaalee tanarraa ilaa hanqa baadiyyaa Oromiyaatirraa illee ilaa hanqa Moojoo Shaashamannee hundarraa ni dhufa dinnichaa fi kunis. Karaa Jabuutii yeroo deemu qotee bulaarraa daldaltoonni Oromoo bitaniiti kaashatti daldaltoota Somaaleetiif kannan liqii. Daldalaan Somaalee kun liqii fuudheeti Jabuutii geessee gurguree fidee irraa muratee maallaqa kan. Oromoon maaliif kallattiidhaan akka qotee bulaarraa biteetti daldalaan Oromoo Jabuutii geessee gurguruu dadhabe. Yaaliin godhamteeti gumruuka keessatti irraa qaban. Achitti guyyaa lama sadii gidee bulchisan kuduraan kun bishaan baasee bada. Ni kasaaree jechuudha abbaan qabeenya Oromoo. Akkan dalagannee godhame. Jimaas yoo fuudhe akkasuma jimaanis diree dhaawaa irratti lagaraan misjaanii ijaaramanii turan gurmuutti turan diree dhaawaa irratti. Gareedhaan abbootiin qabeenya Oromoo wal jaaranii jimaa erguu jalqabanii turan. Amma erginoo itti sirraan bitan namni Somaalee yoo geesse malee Jabuutii. Kun maali waan sirni dabre jaare jechuudha. Oromoo ikoonoomikaalii daangeessuu irratti. Oromoo yoo waa hore ABO deeggaraa ilaalchi ture san ture. Oromoo yoo waa harkate adda bilisummaa Oromoo deeggaraa. Saniif ikoonoomikaalii laamcheessuudha. Diree dhaawaa irratti akkuma beekamu namuu beeku seenaa wajji wal qabatee batigil meedaa yaalaa axxaan achoon jeegnu diree dhaawaa yaalaa axxaan jee Mallas Zeenaawi. Maaliif gaafa seenan san diree dhaawaa seenuu irratti rakkoo guddaa argan. Haaluu san irra bee ikoonoomikaalii daareessuun meeshaalee akka warshaa kotoneetii fi warshaa simintootii kun hundi meeshaan isaa fuudhamee Maqalee kuti achi ijaarame. Kun waan hawaasni guutuun beeku jechuudha waan irra kaayaa osoo hin ta'in. Meeqa dhimmoota kanarratti seenaa wajji wal qabatee ikoonoomikaalii rakkina diree dhaawaa irra geeffamee jechuudha. Haa ta'u egaa jechuun komeewwan garaagaraa jiraachuu danda'u dhimmoota kanaaf kanneen biroo yeroo biraa qophii biraadhaan wal geenya ta'a. Tarii haala yeroo ammaa deemaatti jiru kana egaa argan keessummoota koo godhadhee asitti isin dhiyeesse tibba kana asuma magaalaa nuyi jirru kana keessatti Minneapolis St. Paul yookiis immoo Oromiyaa xiqqoo jennee kan waamnu keessatti simannaan jila mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee akkasuma immoo pirezidaantii Oromiyaa kan ta'anii Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaaf taasifameera waayilootan isaaniif jechuudha. Dhimmoota sana akkamitti taajjabdanii dhimma sana faana wal qabsiistanii yoo akka dhalattoota naannoo diree dhawaattis ta'e ilma Oromootti waan dhaamta yoo qabaattan hiree isiniif kenne asumaan gaaffiif deebii keenya raawwanna waan ta'eef tarii hiree dursa isaaniif haa kennu meesii waa jedhaan. Gaarii galatoomi. Prime Minister Abiy fi Dr. Lammaan isaan lameenuu waa hodduu nu qaraasisan biyya tanatti. Ummata duraan gartee harkaa wal hin dandeenye, wal dhagayuu, wal bira dhaabbachuu hin dandeenye hoggaa isaan dhufan yeroon dammarii fi gartee tajaalalaatii fi waan taateef jecha amma isaanirraa gartee yaada kana furachuudhaan akka koominiitiitti duraan gartee wajjin hin hojjennu koominiitii biraatii wajjin koominiitii Itiyoophiyaatii wajjin. Har'aan tana ivintii keenya kanarrattu community Harariitis invite godhuudhaan community Somaaliitis invite godhuudhaan akkaataa nuti gartee sirna gartee hama dabresaniitu duwidaa garaa nu godhee wajjin hammeesse malee nuti obbaleeyyanii yaade jiru waan isaan nu dabarsan sanirraa gartee waliin hojjechuudhaan akkasitti qophii kana gartee qophii kana irratti afeerree jirra jechuu waan positive ta'e hundaa'u irra dalaguudhaaf fuuldura qophiidha jechuu. Tole waan jettu qabdaati. Yaa ana asirratti waan hin jiruun qaba. Bulchitoonni biyyaa dhufan as dhugaadhaaf simannaan bareedaa godhamee fi waan gaarii godhame hawaasa walitti tolchuun jaaruun isaanii ergaa bareedduu waa'ee jaalalatti waa'ee daamuu irratti dhiyeessanii namni waan qabu qabaatee idaamuunsa waan gaarii waan qabu dhiisee osoo hin ta'in waan qabu aadaa fi duudhaa fi afaan isaa waa hundusaa qabatee walitti dabalamuun Oromoo waa jaara biyya san bulchuudhaaf uumamee jee
Dr. Abiy sigalte dubbii dhugaati Oromoon biyya saniif bu'uura bulchuudhaaf uumame garuu wanni takka wanni waa'ee dirree dhawaa irra kaasu walitti bu'iinsi tokko tokko miilana uumamee jira. Kuni maali bulchiinsa naannoo Somaalee hamma jijjiirame wajjin wal qabata. Uummanni dirree dhawaa irratti uummata Somaalee keessaa Isa dirree dhawaa jiraatu Oromoo wajji dhufee. Isaa fi Oromoon hedduu walitti bu'iinsa qaban. Nagayaa waliin jiraatan yeroo tokko tokko akka ijoollee gannaa ijoollee yoo lolte malee. Amma immoo warra Ogaadeenaatu yaa'ee kaase sagantaa OMN'if ganda garaadaa bakka jaamtu irratti deeggarsa OMN'if qopho'ite irratti dhaqanii yaa'ee godhan. Achirraa ijoollee Oromoo kaawuntarattaa gootee yaa'een san kaate amma dheengadda mootummaa waraana federaalaatii fi ijoollee qeerroo waliin ijaaranii akka waliin eegan godhamee nageenyi bu'ee amma kalee fi dheengadda nagayaan jiran. Achi dura waliin bu'iinsa badaatu ta'ee hanqa mana walirra gubuutii deemamee jechuudha. Haala deemu jiru san foloo godhu jira. Sanirraa ka'ee ilaa hanqa mootummaa Jabuutii keessatti illee baqattoota Oromoo irratti haaluu bahu duris nuu mul'ata kun yeroo dirree dhawaa irratti Oromoo Somaalee wal lolte baqataa Oromoo Jabuutii jiru irratti haaluu bahuun ni mul'ata. Arramoo xiqqoo bifa jijjiirratee mul'ate sanillee akka waan tasgabbaa'eeti wanni harkaa jirru. Waanuma kana egaa waan deemaa jiru kanarratti hawaasni keenya hubannaa akka harkatuudha qophii kana wanni qopheessineef illee bal'ina waan kanaatiif qophii irratti wal dhufnu ta'a jechuudha. Tole tarii gaaffiif deebii koo xumureera jedheen ture garuu Maaster Hasan gaaffii kana addattan si gaafadha isaanis jireenya sana keessa darban ta'uu mala keessumaa wayita Oromoon sirnoota darban keessatti miidhaawwan hedduu keessummeesse amma immoo gama jaarmiyaalee siyaasaa hundumaaf waamichi dhiyaate namoota dhuunfaafis dhiyaate gara biyyaatti galan taajjabna namoota aarsaa kaffalan keessaa atis nama tokko maaliif biyya sana keessatti ogummaa baratteen keessumaa gama tukaandoodhaan beekamtii guddaa nama qabdudha hanga sadarkaa idil addunyaatti mee sanarraa waan xiqqoo sheenaaf kaasiiti akkaataa kamiin gara Ameerikaa akka dhuftellee mudannoo keessana mee daawwattoota keenyaaf qoodi maaliif Oromummaan miidhaa akkamii nama kaffashiisa kan jedhullee namoonni irraa baratu waan ta'eef ishee kana gabaabinaan akkas jedhimee natti hime. Yaa kunigaa waan ammallee yeroo duuf beetillee Facebook irratti dubbachaa ture miidhaa guddaatu ture naannawa dirree dhawaatti nama Oromootti akka nama Oromootti yeroo jalqabaatiif ispoortiin keessaa naatu dhufe miidhaa hedduu ture yeroo nuti kilaba banee miidhaan ka jalqabe especially yeroo nan kilaba bane barsiisuu jalqabe jechuudha amata 15 akkana dura jechuudha achirraa jalqabee namni Oromoo ijoolleen Oromoo akka jirtu na bira dhufti ani poostara Oromoo baasu afaan lamaan ni baasa beeksisa yoon godhu Oromoos afaan Amaaraattis ni maxxansa Somaaliillee ni maxxansa garuu majority ana Oromoo waan ta'eef ijoollee Oromoo na bira dhufti kana maal godhe isaan Oromoo bichaa salaxinaal waan ijoollee hedduu mana poolisaatti illee yaamanii na gaafachaa turan ani deebiin kiyya maali ani maxxansee Oromoo yoo dhufe niin belliin ni leenjisaa garuu khabiraa ka dhufe an ari yoo jiraadde adeemsa ispoortiirraa ala waan ta'eef niin dhaabaan jaan namni dhufe an kana sababa biraa an ari hin jiru garuu isaan natti hin dhufne mana dhaqee yaamoon ka dhufe barsiisuun dirqama kiyya ammallee osuma akkana deemnuu miidhaan isaanii yeroo jabaate maqaa kilaba duraan Hassan Teekondoo jedhu Oromiyaa Star Teekondoo hajootiin deebise ammallee isaan hubannaan qabanii na yaaman warra deegnet warra tikaati bee Oromoo Star indeetti ilaalla Oromoo kilaba indeetti ilaalla no inni Oromoo kilaba yaalkun Oromiyaa Star kilab nu warma isaan si jedhan sana afaan Oromoon nutti hime akka isaan Amaariffaan si jedhan namni beeka sabateedha kilaba Oromoo akkamii jantaadha ani immoo kilaba Oromoon jenne urjii Oromiyaatiin jedhe urjii Oromiyaa immoo urjii Itoophiyaa jaames kilabni jira maqaadhaan saniifu kun maqaadha malee Oromoo jechuu addatti Oromoo jechuu mitiin jaan ammaas na dhiyeessan boodarra faayinaalii katti wal dadhabe maali onak taasirratti ilaallee fidan dhumarratti aboo an onog hin leenjisu onak na bira dhufee ka leenjuu taate bagaan leenjisee maaliif yoo jettan an na bira baratu nama xalayaa eenyummaa araddaa qabu araddaa yoo adda bilisummaa Oromootiif xalayaa eenyummaa kanne isaaniitu leegaalaayiz godhee an leenjisuun dirqama kiyya xalayaa eenyummaa waan fidee dhufuuf namni kun araddaatu adda baafachuu qaba namni an leenjisuun galmeen ka oomishin jiraan jaan bu'aa ba'ee akkana keessa waliin ture si galtee dhumarratti gaa waan jabaarraa waliin geenye sababa sanitti dhibee dhiisee miilaaniin dhufe biyya tanaanii akkam akkamitti dhufteme imaltuu dheertuudha gaa Biraaziil Peeruu Ikwaador Kolombiyaa Panaamaa Koostariikaa Nikaraagaa Gwaatemaalaa Meeksikoo asiyyoos karaa dheeraadha seenaan isaatis bu'aa ba'ee dheeraa kitaaba qaaccaa jiru barreesseetiin jira waa'ee kanarratti soo san yeroo biraa sagantaa qabannee bal'inaan hawaasatti himuu dandeenya jechuudha akka muuxannoollee hawaasni irraa argatu. Ayyin daawwattoota keenya egaa daawwachaatti kan turtan qophii addaati. Qophii addaa tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbaatti turetti keessumaa dhimma qophii addaa yookiin sagantaa addaa dirree
dhawaa Global Network as Minneapolis-itti qopheessaatti jiran. Kunis kan gaggeeffamu gaafa hagayyaa 11 bara 2018 sanbata guddaa sanbata xiqqaa fuuldura keenyaa yookiis guyyaa sabtii asumatti gaggeeffamu irratti qooda fudhadhaa jechuudhaan kan koreen qindeessituu dhimma kanaa isiniif dhiyeessan. Maarreen isinis dhimma kana irratti qooda fudhadhaa isiniin jecha qophii kana keessummeessuun kan si waliin ture an itichaa guddataati. Gama teknikaan kan na waliin ture Fuad Siraaj ture. Ammas beeksisa sana irra deebi'uudhaan isin dhageessina. Mee Fuad beeksisa kana jabaanuu jedhi. Jiraattoota magaalaa lakkuu Oromiyaa xiqqoo baga gammaddan. Dirreedawaa Global Network jijjiirama saffisaa biyya keenya keessa uumamaa jiru ilaalchisee sagantaan marii barnootaatii fi boortii isiniif qophaa'eeti jira. Sagantaa kanarratti hayyootiin Oromoon qabdu babbeekamoon kan akka Profeesar Maadii Hamid Muudee miidhaa Oromiyaa baay'ee irratti kan deemaa jiruuf gaheen hawaasa keenyaa maal akka ta'uu qabu nuuf eera. Jijjiirama argamaa jiru wajjin wal qabatee heegareen dirree dhawaadhaa maal ta'uu akka qabu Maastar Hassan Abdul Qaadiriinis nuuf dhiyaata. Tokkummaan humna. Tanaafuu akkaataa caaseeffamaa hawaasni tokko itti ijaaramu tarsiimoon masakamee ittiin wal faana deemus ilaalchisee Profeesar Usmaayil Abdullaahidha barnoota barbaachisoo ta'ee ummataaf ni dabarsa. Baabbilee fi Cinaaksan irratti ammoo Profeesar Maadii waliin Sheekh Abduu Sabuur Usmaayil ibsa bal'aa ta'e nuuf kennan. Sagantaa kanarratti Maadii Mahammad, Dr. Ifraa Aliidhaatii fi Naasir Sheekh Muusaa akkasumas hayyoonni hedduun ni argaman. Maal kana qofa bashannanninis bash. Artistoonni babbeekamoon kan akka Muktaar Adeeroo, Elemoo Abdushakur, Zaayirii fi Majidee Arba'iin dabalatee hangafa artistoota abbaa aartii Oromoodha. Dooktara kabajaa artist Ali Shabboonis qaama sagantaa keenyaa keessaa tokko. Dirreedawaa Global Network akka itti fufinsaan jabaatuuf sagantaan abbootiirraa gara dargaggootaatti dabarsuu ni raawwatama. Dargaggoon heegaree biyyaati. Dargaggoon utubaa biyyaati. Yaada haaraa humni haareenii dargaggoo waan ta'eef dargaggoo influwaansii isaan cinaa dhaabbachuun ni barbaanna jedha Sheek Abdul Waasii Raabsaa pirezidaantiin Dirreedawaa Global Network.